raawwiin hojii ji'oottan sagalii Oromiyaa Sovereign Fandii bara 2017 bakka pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti Finfinnee galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qoratameera. Gamaggamicha irratti manaajimentiin Oromiyaa Sovereign Fandii hojii geggeessitoonni giruuppii fi dhaabbilee kan argaman yoo ta'u, gabaasni raawwii hojii hanga kurmaana sadaffaa kan akka Oromiyaa Agiroo Giruuppii, Oromiyaa Konistiraakshን Giruuppii fi kan Oromiyaa Sovereign Fandii dhiyaatee irratti mari'atameera. Pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii bu'a qabeessummaan Oromiyaa Sovereign Fandiin dhufaa jiru abdachiisaadha jedhanii hojii caaluuf hanqinaalee jiran maqsinee imala badhaadhinaa milkeessuuf hojjetamuu qaba jedhaniiru. Yoo xiqqaate namni karoora ofii beekee karoora sangalmaan ga'uuf dhamaatiin gochaa jiru gaarii jennee fudhachuu dandeenya. Hagamta karaawwatee hanqina maaltu jira, rakkoo maaltu isa qunnamee inni akkuma jirutti ta'ee namni karoora ofii beekee karoorri mana hojii koo bara baranaa ergama lamaan mootummaan akka dhaabbilee misoomaatitti kaayee nuuf kenne bu'a qabeessummaa fi dorgomtummaa galmaan ga'uu wal qabatee kana fakkaatadhee namni karoora ofiirra istiik ta'ee isa galmaan ga'uu fi sosochiin jiru gaarii jennee fudhachuu dandeenya. Raawwii irrattis yoo ilaallu relatively for many reasons kan barreen gaddaatii wal bira qabnee ilaalle fooyyee qaba. Kan bara baranaatii wal bira qabnee ilaalle nu hafa. Potenshaala keenya qabnu wal bira qabnee ilaalle immoo ittuu nu hafa. Garuu baroottan darbanii wal bira qabnee ilaalle fooyyee jennee fudhachuu dandeenya. Humna namaa irratti sun hojjetamaa jiru gaarii. Gaarii. Leenjisaartuu, tarnoobarii xiqqeessaartuu, keessattuu naannoo baankii siinqeetitti. Baay'ee kenni tajaajilaa keessan humna namaa olii wal qabata. Kenni tajaajila humna namaa ga'oomsuu, leenjisuun, humna toruu irratti wanni calqabdan gaarii innis stiil wanti gaafatu hin jiru. Kana qofa miti hojimaata diriirsuu irratti wanti calqabdan baay'ee gaarii. Hojimaata bittaa, hojimaata qabeenyaa, hojimaata humna namaa ittiin qaxarru, ittiin guddifnu, ittiin bobbaafnu, ittiin geggeessinu. What we call it ERP, Enterprise Resource Planning jedhamee wanni calqabame fakkeessaa OCC wanti xumurii hojiitti gale kun baay'ee fakkeenyummaa gaarii. Garuu kun bittinnaa'uun irra hin jiraatti. Xiqqoo isii integrated ta'utu irra jiraata. Waan hudhaa ta'u waan asii mummuramee gatuu qabnu mummurree gatuu qabnu. Waan hin dandeenye cufuu qabnu jiraanne cufnee bira taruu qabnu. Malee waan hin jijjiirre baadhannee walii maaliif rakkanna? Akkas ta'uun irra hin jiraatu. Kanaaf isa karooratti jijjiira. Karoora kana immoo garee tiimii dhaabaa guruuppiin sirriitti haa hojjetamu. Kan guruuppii sun immoo walitti qindaa'ee kaasii istiraatiijikaalii gadi bu'u isa akkuma jirutti isa dhufe wal simsiiftanii agasiif immoo gatteettanii joot daawun gootanii bireek daawun isaa hojjettanii guruuppiin dhageeffanna yeroo itti aanu. Miqaxxaloo gisee raawwii qofaa miti. Karoora guruuppii tokko lama illee dhageeffanna jechuudha. Yeroo isaatitti immoo hunduma keessan dhageeffanna. Kanarraan kanaaf immoo boordii ongodha. Keessattuu boordii guruuppii. Group and boardii guruuppii. Kanaaf kana gootanii yoo sirriitti cimsinee qabachuu dandeenye dhugaa dubbachuuf imala badhaadhinaa calqabne kana keessattuu gama dhaabbilee misoomaatiin ni milkeessinaa kan jedhuun qabaa. Hojii geggeessaan Oromiyaa Sovereign Fandii Dr. Adaree Asaffaa ciminootaa fi hanqinoota raawwii hojii keessatti baatiiwwan 9 keessatti mul'atan kaasanii qophii karoora bara 2017tti seenuu qabnaa jedhan. Raawwii haga kurmaana sadaffaati irratti ciminootan argeen kaasuu barbaada. Tokkoffaa namni waa gamaaggamu raawwii gamaaggamu performaansii ilaalu isarraayyuu darbnee quick fix plaanii qopheeffachuun aadaa bareedaadha waan ta'eef appreciate godhamuu qaba. Guruuppiin tokkoon dhaabbilee isaa gamaaggamee hojii hafeef immoo quick fix plaanii qopheeffatee nuufis riipoorti godhee as jiraachuu isaa sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Amma garuu namni kurmaanan gamaaggamaa waan baakloogii qabu san akkamitti riidrees godha kan jedhu san qopheeffatee irratti hojjechaa jiraachuun kun jalqabbii bareedaa guddachuu qabu dagaaguu qabudha jedhee lafa kaa'ama.
Lammaffaa oodiitii goosisuu irratti keessumaa dhaabbanni baay'ee duubatti nu jala hafaa ture kan akka OCC yeroo ammaa kana 2016 oodiitii godhatee fixachuunsaa dhaabbilee baay'een akkas gochuun isaanii appreciate godhamu qabu. Akka hanqinaatti wama xiqqoon kaasaa kabajamoon booda kallattii nuu kennu. Tokkoffaa kan bara darbeerraa gaafa laallu performaansiin keenya kan kurmaana sadaffaa kun gaariyyuu haa fakkaatu malee akkuma mootummaan keenya jedhee karoorri xiiqii raawwiin xiiqii kan bara darbeen of madaalu miti. Of madaaluu hin dandeenyu jechuudha. Kan ilaallachuu qabnu kan karoorsinu irraa. So barana biliyeena 37.3 galii waliigalaa hanga kurmaana sadiitti jechuun 45 irraa. Kan hoggaarraa immoo 65 irraa. Hundumattuu gaafii ta'uu kan qabu hin milkeessinaayi kan jedhu san. 37 jirra kan nurraa eeggamu 65 fi isaa oli. So dhaabbileen maal gochuu qabu? Quick fix plaanii san akkuma qopheessanitti ajajamanii fi halkanii guyyaa kan hojjetan yoo ta'e biraan ga'uu hin dandeenye. Biraan ga'uu hin dandeenye. Quick fix plaaniin sun yoo qopheessumaaf jecha qophaa'eera ta'e immoo bira ga'uu hin dandeenye. Jalama booda laallaa jechuudha. Quick gara gruupiitti gruupiin immoo gara dhaabbilee dabarsee karoora keenya qopheeffachuu jalqabuu qabnaa jechuudha. Ammas kan karoorsinu xiiqidhaani bara dhufu immoo booda kabajamoon kallattii gaafa kennan yookaan hin dhageessu ta'a. Amma 65 alaala teenyee ilaallu kana mootummaan 2 times 3 times fold gochuu danda'a jechuudha karoora keenya. So akkasittiin potenshaala maal qabna, maal hojjechuu dandeenya, maal milkeessina, parsantaa meeqan daballa kan jedhu exercise ammarraa jalqabee hojjetamuu qaba jechuudha. Gaafa karoorri ka'umsaa OSF irra gadi bu'u gruupiin dhaabbileen hundumtuu ofitti fudhatee hiixatee karoorsee akka bara 2018tti immoo maayilistoonii biraa waan haraa biraa hojjennu abdiin qaba. Kallattiidhaa fi gara kabajamuutti isin dabarsa. Galatoomuu. Hirmaattonnis hojiiwwan harca'anii hafan yeroo qabame keessatti xumuruu fi karooraan hoogganamanii kan hojjetan ta'uu himaniiru. Yeroo nu hafe kana keessatti akkamitti quick fix karoora qabannee kan hafe kana duguugnee hojjenna kan jirus irratti kallattii walii keenya jira. Isa cimsinee kan itti deemnu. Karoorattaan hojii wal qabatee dhugaadha yeroon karoora amma yaadaan akkamitti karoora keenya keessattuu intarastii yeroo ammaa jiru riifoormii yeroo ammaa jiru ilaalchi keessa galchinee karoora keenya qopheeffachuu qabna kan jedhu qabna. Hubaatii maaltu ga'ee maaltu gubatee maallaqaan mun barbaachisaa isa kanammoo akkamitti uwwifamaa gaheen OIPDC maal ta'a gaheen kontiraaktaraa maal ta'a kan jedhu kontiraakchuwaallee ilaalamee jira. Obbo Abarraadha kan walitti qabaa turanii inni illee ilaalamee eenyutu itti gaafatamummaa fudhataallee kan jedhu ilaalamee jira. Akkaatuma sanaan bajanni illee ba'ee jira. Pilaas akshin pilaan illee ba'ee akkaatuma akshin pilaan saniin yeroo ammaa kana hojiitti galamee jira. Promooshinii ministeera turizimii faana hojjenne akkasumas OTC'n nu deeggaree promooshinii adda addaaf maarkeetingii hojjechuutiin galii fooyya'aa argamaa jira. Ammas immoo akka guddatu abdii qabna jechuudha.